wanta yaadamni qonna si dabbaru keessa intalli waan jammarte beektaa karaa bahaaratiin deemaa jetteetiin ijoollee durbaata ganda olaanuu sanin beeytami ta'urra abbaa Ahmad ta'urra abbaa Dunkuree ta'urra abbaa Yaasin ta'urra abbaa Khalidoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtan hordoftoota nagaa fayyaa Allah alhamdulillah rabbil alamin. Hordoftoota kiyya nama iba garri dubbatanis nama iba akka dubbatanis nama iba wanni badaan silaa nama ibaati. Maal jetti isin fakkaate kaleessa akkasitti kiyyaan booyee akkasitti paaspoortii kukkutee macheem wanni hafe tokko hin jiru. Haga silaa namni waa dalagutti wanni hafe tokko hin jiru. Paaspoortii harkaa kukkutee jiru. Paaspoortii harkaa kukkuteetiin xumureetiin inni kalee nagaan nurraa bakka addaan deemee jennaan. Ammoo maal gooti isin fakkaate? Ijoollee waliin edaa isin duraanuu hariiroo guddaa qabdi gadi fagoo qabdi. Ani beeku malee ani beekne malee isin namoota waliin hariiroo qabdi. Akkam karaa bahaaratiin deemna jedhanii dubartiin 4 jedhan dhiirri 6 jedhan kana waliin marii jamma. Haguma kaleessa sangoone kalee wadda addaan deemeetiin hin jenne isin kana jammarte. Isin hin ja'a ani jarana waan isi yookaa namatu achi waamaa jira. Yookaa namatu asii akka deemtu barbaada. Kanuma lama malee wanna biraatii miti. Ani baay'isee na yaachisee jira. Ani kiyyaan guyyaa akkamii akka isii fide beekuu hin danda'u. Jechuun haa ta'uu isilleen haa asuftee asteettuu as isii wayyaa fi magaala guddaa isii wayyaa je'ee fide. Fidee jennaani amma kunoo mucatte waanuma isii tuqe ollaale. Guddatteetiin odoo bakka geette haa ta'u. Waanuma isii akkanu an namatu gorsaa namatu jala jira natti fakkaata. Akkanatti isii jarjarsu ishii akkam goo akka gonqoo ammallee har'a 3 ijoollee waliin hanqise addaan. An suuqii jira. Mee suuqiin kunillee hafu suuqiin kunillee badii hojjete je'eetiniin mana deebiseetiniin manuu keessa hojjetu je'eetiniin hoo hojii fixxe taa'eetii bimalaali je'een. Isiin achi karraan baatee ani hin argu ijoollee waliin ka'aabattu nama dhufee natti. Mucattiin teessan akkami guddatteetiniin nama waliin dhaabatu jammarte naan jedhan dubartiin naannoo jedhanii haa Adam Kureeti kakana naan jedhe si argitee jirti. Gabayaa galti goomana galte haa Adam Kureetu naan jedhe. Innaa kana ja'a ani jaran nama eeganii hin danda'an nama qalbii rabbuumatu kennaa. Ani homaa go'uu hin danda'u. Ani harkuma fidee kiyyamaan jechuudha. Kiyyaan paaspoortii illee maatiin amma engadda ummaantiin akka argitan saniin maraate. An viidiyoo kanallee ka waraabuuf waan biraatiif himi. Guyyaa odoo isiin akka tasaa taatee baddeetiin hin deemte akka nan dhaalanneef guyyaa kana viidiyoo kana gadi maatiitti gadi baasuuf. Maatimaan addaan baduu abaaf malee video kana namni hanga ta'e tokko caqasamti isaanillee caqasaniitiin ni jaan bakka isiin jirtutti wanni waraabuuf na jaalattee la waliin hin teenne maaliif isin fakkaate ana boroo malka kana haa ta'uuf amma kunu ija keessa dura kiyyatti deemu ani da'abeetiin jira bahaara kana anuun jaaladhu ka isin jettu kana isaa anummaa anuun jaaladhu mataa kiyya. Ishi mee maal jettan mee maal jettan mee haasa'e mee uummata akka haasa'e mee uummata akka dubba'u mee waan uummata akka jeeshii maali inni akka si goosi mee maali gatte nama achis eegaa jira moo asii siin deemuu hedan. Kun inni illee rakkati balaa har'a malaa. Haara wanta yaadamni qonna si dabbaru keessa. Intalli waan jammarte beektaa karaa bahaaratiin deemaa jetteetiin ijoollee durbaata ganda olaanuu sanin beeytami ta'urra abbaa Ahmad ta'urra abbaa Dunkuree ta'urra abbaa Yaasin ta'urra abbaa Khalidoo dubartiin arfan kana ta'e shanaffaa dhiirri ta'urra abbaa Nageellee kawarra abbaa Asiyaa tokko kawarra gammadaa ka jedhan tokko beektaan beekuan kanneen siin ja'a gooftaa kiyya dhiirri jaha durbi isii wajjin 5 jedhanii
karaa baharaa deemnaa sadi odoo isiin dhaabattu beerri dhuftee tuni suuqinna mucattiin maante ijoollee gurguddoo haaftu sa waliin maa dhaabatti naan jedhani. Awwaala batilmaame takka namatu achi isii eegaa jira lama asii namni fuudhee deemu ni hedaa tana lamaan irra hin tartu. Na biruma jirti ani akka ila atis natti hin dubban akka maatillee natti hin dubban odoo tasaa wul jetteetiin baateetu baddeetiin lixxee viidiyoon kun ana ragaanaa haa ta'uu fi maatillee birattillee hordoftoota biyya akkasii gorsanii sa'aatii ofii kan qabne san aarsaa go'anii viidiyoo kana caqasaniitiin isii gorsaa turan waa hunda barreessaa turan haa isaanillee ragaanaa ta'anii haa maatillee akkanatti hin dubbanneef viidiyoo waraabaa jiraaf gooftaa kiyya ani qalladda ani gowwaa ani gowwaa keetii sila. Edana bulti gibbin kollofa eshi ile la akun hunda na ora bamu mal waori marga isirra busani eshi eshi Mujatti daa'ima kiyya mobaayilii kiyyarratti akka laaltu bebeeta hayyaara sa'aatii mobaayiliin kun harkaa isii gadi bu'u miti mobaayilii samsaangi maaliin jettan kun ani video rappa emaraka koya ha ingal china go kara bahara kare chumbe tawani Night isina night dabralle abatu ni jira daga ara kolle video eddi ani silkiti yalachu gadi chufa agaaf isina bamterra ايش بقى ايش نغانا اولياتي بقى عن فيديو رابطه جرا تشاو بقى ايش نغا اكل سنينجا شوفتي اكل سنينجا ايش انا مالو چودندا نما بر يوهين بداجي دنديتني اورتني بتبيان بني ادم بر اندند ام ان اكبسيو مي اكم indubbattu na jala agam munnata deebinatti deebisu nambar kana lee edri mikinaat tokkollee ka qabata maqabu namatti ma wanna takkanaan jettu kala sanillee homaa wanna go'u jirta abee jira baqaa fa'ee jira jechuun ishii reefa ana torba garagalchan jedhanii ana akkasillee garagalchee da abee jira amma wanna go'u tokko hin jiru anillee jiruuti jiraadha jechuun innillee jiru ofi jiraata miskiinni obboleessi keenya kunillee isin kan azaan gooti akkana isinii ammallee nee koomenti barreessati keessattuu karaa bahaaraa jettu kun wallaahi karaa bahaaraa irraa gadi